namni sanaa tana keessa jiraatu ta'an akka dhukkubsaddeet la kana mada ciisee yaa'u deennatu goota namoo tana bara isaan gadi beeku dogogoratti inshallah rabbiin akka jiru kana tana wardaadhaaf jiru kadam wardaadhaaf jiru kadam akkanas godhe biinii santu beeku biinii beetu ana bu'aa fadee horii sun ta'u rabbiin mutasi wardaadhaaf biinii sitti oofe biiftu biinii sitti oofe harkaan siisin sooraan doole biinii sitti oofe bar wala biinii tokko hafuun ta'uun jebraahim numan kaa'amiti inshallah assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan oromoodha ashama harka fuula kana wanti adda addaa qabdanutti keessanoo bakka jirtan salaamtan teenya tan jaaladha kanaan irraa burqisa isin bira haa geessu isinin jecha egaa buleeyyoon kiyyaa hunoo arraa gartee inshaallahu ta'ala biiftuun wayyooyte jirti biiftu mee salaamta kaadha sagalee dheeratu saniin danda'u suutuma kaa dhokko dandeessitti rabbi isaa fayyuus inshaallah ni fayyida inshallah assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jirra jirtu hojjamtoota fi hordoftoota keenya akkam nagaan qabdanii hunoo alhamdulillah har'aan tana wayyaatiin jiran illee sagalee haalan hin danda'u garuu xiqqoo xiqqoo danda'a wayyaatiin jiran sin jobbileeyyan kiyya du'aa naa godhana jajjabeessa buleeyyoon kiyya du'aayii godhaadha fi inshaallah rabbi haa fayyuus meeseef salaamta kaadha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu jirra jirtu hordoftoota kakkaaliiwwan jaalatamtoota kakkaalii ummata keenya gaarran tana biiftuu teenya tanas rabbi haa fayyisu du'aayii godhaa fi isiin dhugaa biiftuudha ni beeytaniimi inshaallah akkatti naftu egaa buleeyyoon kiyya biiftuun gaa'unoo har'a nu wayyoote jirti afaan inni dubbatti rabbi haa fayyisu afaan inni dubbatuu qofaa miti rabbi fayyaa walitti haa dhaabuu fi rabbi walaa kaasuu nu har'a ol jette kaleessa lafaa waliin jettu har'a nu ol jette hirkattee ciisu jirti takkasiiti inshaallahu ta'ala rabbiin gartee fayyaan dhaawata jedhani rabbi haa fayyisu ammoo biinni san gorsaa buleeyyoon kiyya biinni sun namni yeroo koomentii nama barreessullee koomentii jalatti nama gorseet nama gartee karaa inni akka adabatu godha micaa kunnaa fi jaartii biyya walitti araarsuu dhiisetti biiftuu fi jaartii jallee walitti araarsuu dhiise akka biyyoon tu fayyadu biraa dhaabbatuu dhiise waan biraasa asitti ammoo waan biraa gartee akka ganaadha gartee nama Abrahaamii wajjin wanni jedhu ganaadha maal goona ganaadha nama Abrahaamii wajjin dhaabbatu guutu ganaadha isaan gammarraa gana maalii goona jedha micaa kanallee ol gartee micaa kanallee kana gaan gartee miciyyoo tana yeroo isiin ol kaatu yeroo isiin gartee sun wajjin qabeena gargaaru roorrisuu barbaadanii jechuudha tanaafu biiftuu gartee ni beekanii biiftuu roorrooftiin biiftuun gartee nama jalaa gajja'u miti kabajaatii jaafa ganaa gartee usti malee biiftuu ni beektaa sagalee hagoo dandeessu ni dubbadudha si tuffatanii jiran hagoo dandeessu dubbadhu gaafa lafaa ka'eetii islaamuun hin beekaa gaafa ka'eetti namni sanaa tana keessa jiraatu ta'an akka dhukkubsaddeet la kana mada ciisee yaa'u deennatu quuta namoo tana bara isaan gadi beeku dogogoratti inshallah rabbiin akka jiru kana tana wardaadhaaf jiru kadam wardaadhaaf jiru kadam akkanas godhe biinii santu beeku biinii beetu ana bu'aa fadee horii sun ta'u rabbiin mutasi wardaadhaaf biinii sitti oofe biiftu biinii sitti oofe harkaan siisin sooraan doole biinii sitti oofe bar wala biinii tokko hafuun ta'uun jebraahim numan kaa'amiti inshallah rabbii way rabbiin amma rabbi nagaan saa rabbi si fayyisa atuu biiftuudhaan isa guugaate anammoo dhugaa kan isiin jiru Ogaa haadamma dhugaa kafaltu malee anama saatu sila abbaa fedhatin na jajjabee kati garuu maal namni dura fayyuutu gaarii fayyaa dura namni fayyaa qabu waan fedhe godhuu danda'a ati gartee amma hayruma yaadi wardaan akkanas hin goone biinitu sitti oofe biinidha biinitu sitti oofe biinitu si ajjeesiise malee wardaan ni naaf tere biiftu jaarsa isiiti egaa isa duuba isinis jaartiidha siif ati jaartii ni naafte namni naaf akka ammoo jaasantu beekatu jala tuttu qeeri inaafaan akkama sigoona qabdu xiyyaa sanii dubbiin deemu xiyyaa tortoraa gartee amma gartee amma asida qabna wanta naasani rabbi isaa fayyisu inshaallah gartee ati aartullee isin jiddu maan fedhasiif wardaadha takkasiiti kiyyoo ati gartee micaasan amma biiftuun aadira namni aare waan fedhe haasaa aartee jirti haasoitu isin wardaa biyyin illee namni tokkollee na fuuntaa watte haasoitu aadine argama dura garuu fayyaa dura isin ifiifu nama bira jiru jiru fittin aarin amma fayyaa dura yaada isaanii dhiise oguu fayyite atuu ni beeyte ammoo si wardaa gartee anuu sin iddoo ammoo garuu biirin atuu biiftuu ni beeyta magaalaa kana keessa taa'uun gartee magaalaa kana keessa si dhumattee jirta keessa taa'uun yoo hagaan ifirraa baafatte malee hagaa yoo baafatte malee miciyyoo tana siitu dirsiise miciyyoo tana gartee faragaatantee duute faragaa siifi anee jaalalaati siifi anee jaalalaatu ba'aa dila kana fide lola dila kana si kan jiddutti uume akka miciyyoo tun gartee garaadhaa diramtu ka godhe marrimaan isiidhaa isintu alatti baasee jechuun bulee yabbise diinummaa hongan qabne anee jaalalaa sana akkana si goosite isa haiciti asirraa fuudhee icitiidha jee fuudhee wardaan gartee akka isiin umrii sitti fayyina akka si jeechisiif tokko godheessa sandura wardaan haastee hotti silaan ta'e isaan gammadan akka nama sandura dhugaa maaliif akka beelaa haasitummaa tana alhamdulillah rabbiin na sa'aatii haasitummaa isaa tana duuba waatuma beeytuuti laa nama beeka maaliif hin beekne kun haasita umrii isaa guutuu haasita dalagan umrii isaa guutuu
Jireenyi isaa jireenyi isaa asitummaa jireenyi isaa asitummoo dhugaa rabbi jireenyi isaa nama qooliin fite nama beeka moo maal taate umrii isaati jaarsaa jaartii deemuu dhiisee silaa namni nagaan wanta dalagate wayyaa mee miti yoo tanaan isaan nagaan deemanii dalagatu jira inni akkasitti nafa inaaf akkatti naftu biini haga biiftuun ciifte kana ni ciifte biiftuun ammaa usaa ammaa tana raagaltee abbaa bee sitti bittee gartee dhabamsi godhuu dandeessi beekati malee bileedha mana biiftuudha bitamtoota gartee isinuu bitamtoota isaanii turtan gaafa isiidha turte ati faan biini bitamaa gartee biiftuudhaa turte dabeettuu biiftu turte maal gootaa dhaata deddeemte deebi'eeti isii waan akkanaa kana irra yaade meela haga isiidhaa gartee daliitu isii ture qoy inni gartaa'us kana gurbaa haasida akkatti naftu harabaa kaatu lafaan sirraa ba'u laateessi sirkuwe obsi nama jidaa abshir biiftu akkatti naftu bar akkatti naftu nama jidaa oromoo waliin du'aa naa godhaa jiini dubbadha godan deessu kalee barraa dubbatte godan deessu kana godan deessu kalee barraa harbi fayyise moo akkatti haasoo dandeesse moo maashaallah odeessu garaa wayita Bulayaan kiyya guddaan teessan du'aa naa godhaa isin hin jesan illee galatooma du'aa teessan tokko namaa na jajjabeessee wayyaa akka tol godhadhe du'aa namaa tun gaata qayyaaramtu jira bulayaan kiyya du'aa naa godhaa isin jaayee silaa namni akkana dee silaa akkuma duun fedhaa rabbiillee na jibra alhamdulillah beetin jira isinillee du'aa na jajjabeessa bulayaan kiyya amma arra borurran fayyaa inshaallah fayyaan dhaatuma ni gaati akkuma fayyan waliin kaanii amma xiqqoo kalaas deddeematin jira xiqqoo shaara akkasuma irra deddeemati amaliyaa ciisuun taatu gaa deddeemati nama gachiise du'aa naa godhaan isin hin jiru bulayaan kiyya. Egaa bulayaan kiyya yoo biiftuun dhaamsa isin dhaammattee jirti insha Allahu ta'ala halee sararruma wayyaa'ee fayyaan guyyaan dhufti fayyaan rabbi wayii arrarra boruma wayyaa borurra iftaanuma wayyaa arraa mana baaqaate deddeen tarka qabeetin akkatti oofa saalaa kana keessa saalaa manaa keessa tarka qabee oofaa jechuudha amaliyyaa doktorri kan hunjee hin teessisinaadhaa hin ciibsinaadhaatiiti haala deemtuu jee qaamni isiidhaa gartee madaan bakkee hodhaadhaa sun haa wal qabattuu jan haa wal qabattu yoo kachiisa foonaa walitti bayruu jani tanaaf hin oofu jira bulayyaa kiyya nu waraadha insha Allahu ta'ala ni fayyitii fayyaan dhawaata ammaa kaleerra kaleessa wayyaadha arra gartee akka fayyatti ilaala arra gartee ol kaatee gartee nama akkana na godhee dhiisuun ta'uu maal jettee haasoftu inuu gartee qaama isii keessallee abdii fayyaadha ofirraa qabdi jechuudha akka isaan eeganii miti akkatti hin duutu guyyaa rabbiin ni duuta jee qofa rabbiin hojjetu malee akkasuma waan rabbi sii qabe bikka beetettuu hin oolamte yoo rabbiin sii qabe hin oolamte kanaafuu obboleeyyan kiyya nu jajjabeessadhaa du'aayin nu godhaadhaa du'aayin teessan qeebalamaa jirti abaarsi keessanilleen du'aayina nu ta'uttidhaa galatoomadhaa warri nu abaartanilleen warri nu eebbiftanilleen ka du'aayin nu gootanilleen galatoomadhaa miciyyoon tun garuu garaatiin jabaatinaa hin tana dhalaati isin warri dhalaadhaa isinilleen karaan keessan kanuma dhiirti gartee akkanuma dhiirtunti dhiirti gartee garaagarummaan qabdu dhalaan duruu jirti dhiira jaalatti zabanaa dhiirti gartee dhalaa gartee dhalaan dhiira jaarsa qabdu jaalachuun zabanaa deemanii isirraan hin baane nama hundi keessanuu nama jaarsa qabu jaalattanii nu beeyna tanaafuu obboleeyyan kiyya tagartee jaarsa namaa heerumtee jala teessu dhaluma tagartee haga furitti fuudha rabbiin jesuunis dhaluma tabiraatii miti jechuudha bakka biiftuuti tanaafuu mirga isii falmattee heerumtee mirgi isii sarbamuutu akkasitti ableedhaan diramtee ciisu jirti jechuudha mirga isiitu sarbame miti yoo ta'an mirga isiitu dhiibba irra godhame. Awwan uma isii dalagaa tureetu dhiibbaa kana irra fide malee wayi nama biraati nama biraati kabira bar kanuma sitti aanutu waan kana sirra fide sirra fide malee nama biraati miti kana gurbaa hamma biiniga dhabamsiisu as keessa dhabamsiisu hambara ammaa murteesseetiin jira kana dhabamsiisu as keessa waan kun waan inni deemu waan inni midhaan kun deemun waan midhaan kun qabatee deemun waan midhaan kun baatee deemun wallahi rabbii tokkichaatu beeka rabbii tokkicha waan midhaan kun baatee deemun kanaafuu obboleeyyan kiyya insha Allahu ta'ala biiftuun gartee dhaamsa obbolummaa dhaammatuudhaaf irra gartee ol kaatee dubbatuu dandeenyan gartee hirkattee ciiftee sagaluma takkittiidhaan dhaamsa gartee obbolummaa obboleeyyan kiyya warra du'aa naa godhu kanaaf dubbadhaa jirtee akkasitti kaameeraa naa kaayattee saniif gartee kiyyoonis dhufee sanii akkasitti fuula keessan duratti gaa waan jiru guutuu isin ibsuudhaaf waan isin waan irra geenye akkaataa biyyoon nu keessa jirtu fi du'aayii teessan gartee ta duraan nu godhaa jirtan irratti akka nu jajjabeessitan abdii saniif as isinii baane insha Allahu ta'ala nu jajjabeessadha abshiir isin wajjin jirra nu wajjin jirtanii tanaafuu obboleeyyan kiyya haga viidiyoo fayyaatiin gaa walitti deebinutti khayriitiin walitti deebinutti nagaan nu turaa isin jenna assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.